heerumteellee mana kiyya dhufti. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe jiituu magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u maatiin kiyyaa barnoota koo ijoollummaatti nagalchanii kutaa tokkootii hanga 10ffaatti seeraan ergan baradhee booda qabxiin maatirikii na jalaa hafee aariidhaan maatii kiyya jalaa gara magaalaa Finfinneetti bade. Naannoo baatii muraasaafis haala rakkisaa keessa ergan turee booda akka carraa ta'ee mana nama tokkoo seennee hojii humnaa dalagaa otoo jirru isin keessaa namni baratee kutaa 8ffaa darbeeru ni jiraayee jedhee abbaan qabeenyaa nu hojjechiisachaa jiru suni nu gaafate. Yeroo kanatti nama 8 hojii humnaa dalagaa jiru keessaa 3 kutaa 8 kan geenyedha. Darbee ani kutaa 10ffaa waan hin xumureeruuf 3 keenyuu eeyyee jennee isaan keessaa immoo ani qabxii maatirikiitu anaaf hin dhufne malee hanga kutaa 10ffaatti xumureeraa jedheen isatti dubbadhe. Namni kuni maal keessaa akka inni hojjetu beekuu baadhus hojjetaa mootummaadha. Maddiitti haadha manaasaa fi intala isaashee hangafaatiif bakka tokkotti mana meeshaa elektirooniksii banee fi keessa daldalachaa kan oolanidha. Yeroo kanatti namoota 3 kutaa 8 ol baranne keessaa anaan guyyaa borii ganama barii ka'ee koottuu hojii dhaabbataa siif hin kennanaan jedhee bakka hojjettoonni kaan jiranitti natti hime. Anis tole jedheen maalummaa hojii sanaa otoo hin beekiin ganama barii ka'een gara mana isaa deemeen balbala rukute. Akka carraa ta'ee haati manaasaa fi intalli isaa hangafti kuni gara hojii deemuuf konkolaataa mooraa keessaa ho'ifachaa jiru. Akkan mana dhufe abbaa manaatti himuun otoo ciree nyaatuu shayii harkatti qabatee asnatti bahee koottu ciree nyaattee isaan waliin qajeelta jechuun gara manaatti ol na waame. Ergan maatii koorraa adda bahee badeen magaalaa Finfinnee dhufe sa'aatii kanatti ciree nyaachuun anaaf yeroo jalqabaadha. Ciree koo nyaadheen konkolaataa isaanii keessa bu'een gara bakka hojii isaanii deemne. Gaheen hojii kootiis mana kuusaa elektirooniksii isaanii yookiin immoo istoorii kan jedhamu suuqii irraa xiqqoo keessa kan galu yeroo barbaachisutti maamiloonni yeroo dhufan deemee fideen akka gurguramu taasisuudha. Hanga kanaattis gabaan nama dhiphisu waan hin jirreef hojiin kun naaf ta'ee hojii idilee koon godhadhe. Guyyaa itti haati manaa fi intalli isaanii hangafti kuni bakka deeman qabaatan immoo bakka bu'een meeshaa sana gurguraa. Turtii naannoo torbee lamaa erga waliin dalagee boodarree bakki ciisichaa hiriyoota kiyya waliin hin bulu naaf mijataa waan hin turreef abbaa manaa mana sanaatiin haala naaf mijeessaa jedheen hin gaafadhe. Yeroo kanatti isaanis yoo barbaadde mana suuqii keessaa buluu ni dandeessaa yoo immoo siif hin ta'u ta'e mooraa galmaa keenya keessa kutaan meeshaawwan muraasni qofa keessa jiran waan jiruuf meeshaa gara tokkotti gootee bakka bultii kee qopheeffachuu ni dandeessanaan jedhanii. Erga sanaanis bakka suuqiirraa manuma galmaa isaanii keessa galuu naaf wayya jedheen haala mijeeffadheen maatii kana waliin jiraachuu ni galee. Miindaa baatii baatiidhaan naaf kanfalanillee geesseen akkaawuntii buukii koorran kaawwadha. Wanta na barbaachisu uffata isaa ta'uu kophee mana sana keessaa natti hir'atee namni arge ofiisaa anaaf bitee dhufa. Jireenyis naaf ta'ee maatiin kunillee baay'ee na amananii mana meeshaa elektiroonii isaanii babal'isuun lakkoofsa 2 bakka biraatti ni banu. Mucaan isaanii gidduu deemtee kan to'attu yeroo ta'u ani immoo isa lammaffaa baname kana itti gaafatamummaadhaan keessa taa'een gurgura. Cubbuudhaatii qarshii tokko keessaa fuudheen maastikaa bitadheen alanfadheen hin beeku. Yooma fedhan wanta isaanitti tole jaruma kanatu naaf kenna. Nama ajaa'ibaatii otuu waan tokkollee cabi gogii kuni badee otoo waliin hin jedhiin waggaa 3 mana isaanii keessan jiraadhe. Turtii kana booddee garuu haadha manaa mana sanaatiif fira kan taate mucayyoon dubaraa tokko biyya hambaatii ni dhufti. Biyya hambaa yeroo jiraachaa turteetti waggaa 3 abbaa manaa ishee waliin jiraatte. Daa'ima
tokkollee waliin horatanii walitti bu'uun walirraa kan gargar bahanidha. Sadarkaa kanarraa akka geesse maatiin ishee baadiyyaa jiran waan tokkoyyuu waan beekan hin jiru. Yeroo dhufte haala uksaa ta'eetiin mana nuti gallu boqotte. Xiqqoo jireenya ishee duraarratti sammuudhaan miidhamtuu waan taateef mana elektirooniksii kutaa lammaffaatti baname maallaqa qabattee dhufteen wal qixxee buusuun bu'aa qixxeen na waliin teessee hojjechuu ni jalqabdi. Mucayyoon isaanii isheen hangafti dur anaa fi haadha ishee gargaaruuf gidduu deemtu turtellee manni elektirooniksii lakkoofsi tokko gabaa gaarii waan qabuuf haadha ishee waliin jabaattee dalaguu itti fufte. Haala kanaan mucayyoo kana waliin guyyaa guutuu waliin oolla. Yoo wal beekan waliin nyaachuun aadaa biyya keenyaa waan ta'eef bakka hojiitti yeroo hundaa laaqana waliin nyaanna. Yeroo waliin nyaannus kophaa keenya waan ta'eef afaanis wal keenya. Haalli kun yeroo booddee gara miiraatti jijjiiramee ani dargaggeessadhaatii seenaa gara biraa keessan seeni. Yeroo hedduu laaqanni yeroo ga'u sa'aa tokkoof sa'aa lamaaf balbala cufannee mana hojii keessatti akka garaa keenyaa waliin taana. Kana duratti jaalladheen malee kan hin jaalladhe kan koo kan dhuunfaa koo godhadheen hin beeku. Miiraanis boojjameen takkaafillee ishee duratti eenyu waliinuu qabattoo koo hin hiikkanne. Wanta badaa kanas mucayyoo kana waliin amaleeffannee waa'ee walitti bu'aa abbaa manaa isheetti sammuun ishee xiqqoo gaddaan tuqamee kan ture ana yeroo agartu gammachuu guutuu argachuu jalqabdee guutummaa eenyummaa isheetti deebite. Otoo hin jaallatiin fedhiif jecha sin jaalladhan jedhaani. Isheen garuu dhugumatti sammuu koo naaf boqochiisteettaa abbaa manaa koo duraan olitti sin jaalladhaa. Ati abbaa mucaa koo ta'uu baattus bakka addaan sii qabaa. Hinumaa immoo yoo na fuuta ta'e waan hin qabuun wanta barbaadde siif hin godhaa jettee natti dubbatte. Kan nama ajaa'ibu anaaf isheen umuriidhaan gonkumaa waliin madaallu. Ani waggaa 23 yeroon ture isheen waggaa 26. Fuulli isheellee nama jireenyi jiraate fakkaatti. Ani akkanaanuu fuulli koo nama umurii waggaa 16 fakkaata. Otuu kanaan jirru haala kana amaleeffattee waggaa tokko waliin erga dalagnee booda fedhii kootiin siif ulfaa'eeraa maatii kanarraa adda baanee mana qofaa keenyaa keessa haa jiraannu yeroos bilisummaa gahaa argannaa jettee na gaafatti. Daa'ima keewoo akkam goonaa jedhee yeroon gaafadhu rakkoo maal qabaa barnoota daa'immanii galuu geessee waan jirtuuf mana barumsaa as dhiyoo galchinee wal jijjiirree manatti galchinaa jettee naaf deebiste. Haa ta'utii garuu wanti kun baay'ee na dhiphise. Umrii kiyya malee waan ulfaataa akkam baachaa jiru natti dhaga'ame. Haa ta'utii garuu yeroof homaa rakkoon qabu hin naaf deessaa jedhee waadaa galeefiin abbaa manaa mana sanaan torbeetti baasiif galii kan walitti ida'atu waan jiru natti himii jedheen isa gaafadhe. Innis waa hundumaa natti himee maallaqa harka koorra jiru itti kenneen maatii koorraa ergan fagaadhee waggaa hedduu xumureeraa deemeen dubbisee deebi'aa jedheen jaarsa gaafatadhe. Isaanillee tolee nagaan galinaan jedhanii maatii koof kan ta'u uffata gaabii haadha kiyyaaf uffata adiinaaf bitanii gara biyya kootti na gaggeessanii. Biyya kootti galeen maatii koo dhiifama gaafadheen wanta barbaachisu wanta isaan fedhan godheefiin eebba argadheen maallaqa akkaawuntii koorraa qaba waan ta'eef gara naannawaa magaalaa Finfinneetti dhufe. Haa ta'utii garuu maatii kana bira deemuun barbaanne. Sababiinsaa mucayyoon kun ulfeeftuu waan jirtuuf fuudhuun rakkoo natti ta'e murteeffachuus nan dadhabe. Manuma xiqqoo kireeffadheen firaashii keessa buuseen wanta hojjedhu yaadaa naannoo magaalaa Finfinnee gara baatii lamaan ture. Erga sanaa kan ittiin jabaadhee fi gabaasaa kan hin bare meeshaa elektirooniksii bitanii gurguruu waan ta'eef maamila maatiin sun irraa bitu bira deemeen hanga maallaqa qabu hanga humna koo mana kireeffadheen keessatti hojjechuu jalqabe. Nama harkaa nyaatan akka abbaa akka ilmaatti nama kunuunse sobuunis ganuunis xiqqoo baay'ee waan namatti ulfaatuuf warra abbaa manaaf bilbileen haalan irra jiru nitti hime. Isaanillee naannoo magaalaa Finfinnee taa'een otoon dubbisiin
hanga kana turuu koo baay'ee natti qabamanii. Erga kanaa guyyaa ayyaanaa tokko sababa godhadheen mana isaanii deeme. Mucayyoo biyya ambaatii dhufte waliin hojjechaa turres ija kootiin nan arge. Haa ta'utii garuu ulfa naan jettee kan na sodaachiste turte homaa irraa hin mul'atu. Anis eessa goote mucaa kee jedhee yeroon gaafadhu waan ati jettu si ilaaluuf jedheen malee dhuguma salphaatti kan hin ulfaa'u sitti fakkaataayii otoo barbaaddeetta ta'ee garuu siif ulfaa'uuf qophaa'eetiin ture. Haa ta'utii garuu hin barbaanne jettee natti dubbatte. Anis yaa Rabbi galata kee maqaa jalaa kan na oolchite jedheen jireenya koon itti fufe. Hojiin kiyyas itti beeka waan hin ta'eef baay'ee naaf ta'e. Mucayyoon biyya ambaatii dhufte kunillee hojiin sun ta'ee fi haala gaarii keessa seente. Karuma maatii sanaallee kan ishee fuudhu argamee heerumtee addatti baatee abbaa manaa ishee waliin jiraachaa jirti. Haalli hojii keenyaa wal fakkaataa waan ta'eef gatii gabaa gaafachuuf al tokko tokko haadha isaanii biraa fi mucayyoo kana bira nan deema. Yeroon deemu amma heerumtee abbaa manaa godhatteellee balbala suuqii cuftee waliin sagaagalummaa raawwanna. Ani nama dhaatii baay'ee natti dhagahama. Si'a baay'ee lamuu lammataa gochaa kanatti hin deebi'u jedheen kakadheen of amansiiseera. Haa ta'utii garuu anattis suusii isheettis suusii ta'ee siree kireeffanneellee waliin ciisna. Guyyaa tokko tokko firan dubbisa jettee abbaa manaa ishee dhoksitee ana bira mana koo dhufti. Jireenyi kun anaaf araada hamaa ta'ee yeroo hunda suuqii koo keessa dhaabbadheen dubartoota hawwaan oola. Kaan goyyomseen guyyaaf torbeef baatiif fayyadameen ofirraa ariyaa. Hanga dubartii kanaa garuu namni naa ta'u tokkollee hin jiru. Reyoonni koo naannoo kiyya jiraatan haadha manaa nama biraa waliin akkana ta'uun koo na barbaaddee ana bira dhufuun ishee akka nama cimaatti na ilaalu. Ani garuu yeroon of beeku guyyaan sammuu kootti deebi'u jireenya haraamaa cubbuu keessa akkan jiraadhu naaf gala. Keessaa deebi'uun jireenya mataa koo jiraachuu jalqabuun baay'ee natti ulfaateera. Mee reyoonni koo nama akka kiyya hamaa jireenya namaatti qoos kan deebi'e kan qulqullaa'e dhageessanii argitanii yoo beektu ta'e yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan naannoo magaalaa Finfinnee jiraatu ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa baay'ee nama barsiisu obboleessi keenya nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa isaa dhaggeeffattan wanta isinitti dhaga'ame yaada gorsa qabdan komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan gaafachaa qophiin guyyaa har'aatiif qabaddeen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafachaa namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. La la la